Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu haaraa ammoo dhaqqaba qabannee isin dhiyaanne nu faana turaan affeerraa kenna. Akkuma beekamu gochiisuu kanneessaan dhiyeenya kana mootummaan bilchiginnaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru daranuu cimee itti fufee jira. Godina Arsii aanaa shirkaa dhiittaa mirga namoomaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jechuun raawwatamu hammaatu jiraattonni himan. Aanaa shirkaa ganda soolee diigaluu jedhamu keessatti gochi waraana mootummaa raawwataa jiru haalaan yaachisaa ta'uu maddeen Oromiyaa 39 miidiyaa garsiisaa himaa jiran. Dheengaddaa jechuun amajjii 8 bara 2024 Arsii aanaa shirkaa ganda soolee diigaluu abbaan amantaa maqaan isaa Sheek Muhammad Nuur Tunaa jedhamu badii tokko malee waraana mootummaatiin ajjeefamanii guyyaa kaleessaa amajjii 9 awwaalchi isaanii raawwatamee jira. Taateen kun armaan duras gandoota aanaa shirkaa qabdu 37 keessatti gandoota 20 ol keessatti raawwatamaa ture kan eeran maddeen Oromiyaa 39 miidiyaa haala aanichaa keessatti raawwatamaa jiru daangaa namoomaa kan cabseedhaan beeksisaniiru. Aanaa shirkaa ganda soolee diigaluu keessatti amajjii 5 bara 2024 dargaggoo maqaan isaa Bushraa Abdallaa jedhamu loltoota mootummaatiin ajjeefamuu kanneen dura guyyaa gaafa amajjii 5 bara 2024 gabaasnee turre. Lamaan as gandoota baadiyaa aanaa shirkaa jalatti argaman rakkoon hammaataa dhufuu jiraattonni himaniiru. Keessattuu ganda soolee diigaluu wajjin raabsaa soolee caffaa fi heellaa xeerataa beeduu baalaa fi kanneen biroo hedduu keessatti qabeenyi ibiddaan barbadaa'ee lubbuu namaatis guyyaarraa bahaa jiraachuu himamaa jira. Kana irratti bulchiinsa aanaa shirkaa obbo Tasfaayee Bayyanaa dubbisuuf bilbilee fi yoo gaafannu amma walgahii irra jirra yeroo biraa nu dubbisaa jechuudhaan bilbila nurratti dhaamsee jira. Eegaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa taateewwan naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan bilchiginnaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru isin biraan gahuudhaaf daranuu gama biraatiin muddee 3 hanga muddee 5 bara 2024 godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti lola banameen namoota 15 ajjeefamanii namoonni 52 madaa'anii jiru. Jijjiirama bara 2019 irraa eegalee dhufe hordofee haleellaan Oromoo Walloo irratti hoogganaa jeneraal Asaaminoo Tasgaayee jalatti raawwatameen ammas dhiiga uummata nagayaa dhangalaasaa jiraachuu Oromoo Walloo ibsanii jiran. Waggoota 5 dabran keessatti haleellaa suukkanneessaa fi qindaa'aatu uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamu uummanni himanii jira. Kana bitootessa 3 hanga 5tti bara 2000 dhiyeenya kana bitootessa 3 hanga 5 bara 2014 raawwatameen dura hidhattoonni faannoo dabalataan magaalaa Makkannaa jedhamtu sa'aatii 3 seenuun hawaasa naannichaa buqqisanii jiru. Dhalattoonni naannichaa naannawa adda addaatti argaman haleellaa qindaa'aa raawwataa jiraachuu ibsaniiru. Muheen Umar dhalataa naannichaa kan ta'e akka miidiyaaf yaada kennetti muddee 3 bara 2024 ganama hardhaa aanaa Gaabbaa Amannaa fi Jillee Dhummuugaa naannoo Alaalaa jedhamutti haleellaan hidhattoota faannoo hidhataniin raawwatameera jedhe. Muddee 5 bara 2024 magaalaa Attaayaa keessatti namoota nagaa irratti haleellaa raawwatamuu himanii jiran. Muhammad Abduu dhalataa Walloo kan ta'e erga badhaadhinni gara aangootti dhufee as miidhaawwan suukkanneessaa fi suukkanneessaa uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamaa ture jedhee ibsee jira. Haleellaa waraanni irratti fudhachaa jiru dhaabsisuuf uummanni humna waraanaa waliin gaafatus deebii hin arganne jedhan. Fala kanaatiin gaafa uummanni Oromoo Walloo of irraa ittisuuf gurmaa'an humni waraanaa mootummaa dhukkaasa hawaasatti banaa jedhan. Ibrahim Ahmad jedhamu lolli uummata Oromoo Walloo irratti jeneraal Asaaminoo Tasgaayetiin baname hanga har'aatti daranuu cimee itti fufee jira jedhan. Ibrahim Ahmad akka ibsetti bara 2019 hanga 2024 uummanni Oromoo Walloo yoo xiqqaate marsaa 24 humnoota kanaan haleelamuu ibsee jira. Oromoo Walloo dadhabsiisuuf godinicha bakka 8 qoodanii akka uummanni waliif hin birmanneef dhorgaa jiraachuu koominiitiroonni eeraniiru. Gama biraatiin Oromoon Walloo rakkoon guddaan hospitaala rifarii dhaabuudha jedhan. Sababa kanaan uummanni naannichaa yaalaaf gara
Adaamaa fi Finfinnee imalaa jiraachuu himanii jiran. Muddee sadii hanga muddee shanii bara 2024 haleellaa godina addaa Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti raawwatameen namoota nagaa 15 ajjeefamuu fi namoonni 52 madaa'uu odeeffannoo maddeen arganne ibsee jira. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa ajjeechaa fi gochisuu kanniisaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daranuu cimee itti fufee jira. Hanga har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu turaan affeerraa kenna. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.